Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata rabbii baga nagaa taatanii jechaa warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Egaa har'a gurreen maal qabattee dhufte yoo jettanii gaaffii kana dura komentii jalatti namni lama na gaafate yeroo dhamnaanidha obboloota godhiifama dhugaa rabbii busy taanaanidha kanan deebisuu isee yeroo tokko namni rakkate gaaffii yeroo nama gaafatu namni sun immoo gaafa namaa deebisuu isee zim jedhu waan namatti dhaga'amu jira jechuudha. Maaliif hundumti keenya beekna waan ta'eef jechuudha. Asmarraan ifama guddaa egaa busy ta'eenidha gola ormaa keessa jirra waan ta'eef walii beekna. Gaaffii namni lama na gaafatedha jechuudha. Waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jiranii kana irratti kanan hojjedhe viidiyoo sana jalatti kan na gaafatan namoonni lama mucayyoon tokko biyya galuu ni danda'ama kan jetteef eeyyeen ni danda'ama. Irgiixanyaa jiddaadhaan nama biyya galee torbee lamaan kana keessa mana kontiraataa jechuudha. Mana kontiraataa kan hojjettu torbee lamaan kana keessa irgiixanyaa nama galee nan beeka jechuudha. Garuu bakkee badanii warra hojjetan galaa hin jiran. Kan isaanii yeroo ammaatti iqaamaa akka baafataniif malee akka galaniif eeyyamni hin laatamne jechuudha. Asumarraan gaaffii na gaafattee obboleettiin keenya galuun ni danda'ama kan jetteef kontiraata yoo taate galuu ni dandeessaa jechuudha. Kontiraata yoo hojjechaa jiraatte baddee bakkee jirta miti taanaan galuu ni dandeessa. Lammaffaa immoo mucayyoon lakkoofsa biiroo na gaafatte. Lakkoofsa biiroo kan na gaafatte jirti jechuudha. Dhiifama guddaasaa yeroo sanatti meebii rakkattee lakkoofsa biiroo na gaafachuu dandeessaa I don't know. Egaa lakkoofsa biiroo sii kennuuf hin danda'u. Sababni isaa maali yoo jettee ani amma fakkeenyaaf ergan biyyaa bahee waggaa 11 oli naannoo 12 qabachuufidha jechuudha. Gaafan biyyaa bahee lakkoofsa daldaalaa koo qabadheen hin dhufe jechuudha. Daldaalaa koo shee Addis Ababaa keessatti naa xumuraa turte lakkoofsa shee qabadhee hin dhufe malee lakkoofsa biiroo hin qabanne jechuudha. Kuni yoomi yoo naan jettee waggaa 11 dura jechuudha. Yeroo ani dhufe jechuudha. Yeroo ammaatti immoo lakkoofsa biiroo hin beeku jechuudha dhugaa rabbii. Zimmedhee lakkoofsa FB irratti poostii goomu yoo sii kenne booddee rakkoon sirra ga'uu danda'a. Sanaafi maatii kee wajjin walii galtee biiroo nageessaa jettee maatii kee gaafattee utuu maatiin kee biroo si geessanii si jijjiiramuu ni danda'a jedhee yaada. Naa jijjiiramuu ni danda'a kan jetteef maybe maatii keetiin biiroo nageessaa biiroo deemuun barbaada jettee utuu isaanii si gaafatteeni utuu isaanii si geessanii biiroo maybe si jijjiiramuu ni danda'a jedhee yaada jechuudha. Kanaaf yeroo ammaatti garuu lakkoofsa biiroo jedhamee kan maxxanfame hin jiru jechuudha. Maybe garuu lakkoofsa biiroo lakkoofsa namicha asii fidee kan argachuu dandeessu yookiin immoo yoo durba taate immoo namitti asii fidee yoo kan argachuu kan dandeessu gaafa biyya jirtu daldaalaan gidduu keessan deemee waraqata sii xumuraa ture yoo jiraate daldaalaa sanaatiin dawwaltee karaa daldaalaa sanaa lakkoofsa biiroo kee argachuu ni dandeessa. Akkasti yoo ta'e argachuu ni dandeessa. Kanarra kan hafe garuu karaa uftee sana situ yaaluu qaba malee argachuuf lakkoofsa sana argachuuf situ yaaluu qaba malee akkasti zimminni akkasti lakkoofsa biiroo fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya rakkina keessa yoo jiraatte rabbi rakkina keessaa si baasu. Dhugaa rabbi lakkoofsa biiroo gaafa isheen na gaafattu waan baay'ee natti dhagahame maaliif ijoolleen keenya beektu akka karaa irratti hafaa jiranii Saawudii durii miti jechuudha. Saawudiin dur biyyoota hundaa keessaa filannoon kee maali yoo naan jettan Saawudii ture. Sababni isaa namni kamuu ufee hojjetee milkaa'ee ni gala. Akkan taanetti birrii isaan baasu, akkan taanetti baajata isaa bakkeetti hin firfirsu. Firiidamii hin qabnu, bakkee baanee akka barbaanne gochuu hin dandeenyu. Kushinaa keessa oolla waan ta'eef birrii keenya waliirra kaa'anna. So Saawudii dur mirchaa kun godhadhan ture. Yeroo ammaatti garuu dhugaa rabbii isinitti himaa filannoon koo Saawudii miti. Maaliif namoonni baay'een dhufanii asitti du'anii galaa jiru waan ta'eef
kanaaf filannoo keessaa baheen jira jechuun barbaade. Kanaaf obboleettiin keenya lakkoofsa biiroo na gaafatte yoo danda'ame karaa maatii kee karaa daldalaa sanaa argachuu ni dandeessa gaafattee jedhee yaada. Kun yaada koodha. Yeroon dhufe ani lakkoofsa biiroo hin qabu, lakkoofsa daldalitti koo qabadheen dhufe. Maybe yoo rakkinni narra ga'e jee lakkoofsa ishee qabadheen dhufe. Akka carraa ta'e yeroon dhufetti rakkoon narra ga'e hin jiru garuu dhugaa dubbachuuf ani nama challenge baay'ee dabarsi abboolota koo biyya ormaa kana keessatti gaafa ufnu mana tokko jennee ufna, mana tokko jennee ufna, gaafa as geenyu garuu yoo mana lama, yoo mana sadii, yoo mana afur nu hojjechiisuu danda'u. Yeroo haaraa jechuudha. Yeroo haaraa yeroo afaan hin beekne akka harreetti nu erguu olii gad jechuudha. Maaliif mudannoon kun naannoo mudateera waan ta'eef. Akka qaldiitti har'a hin geenyaan dhugaa rabbii isinitti hima. Akka qaldiitti akka har'a taa'een na ilaaltan kana miti. Maybe lubbuun koo yerootti darbuuf ka'e yerootti darbuuf ka'e ni jira jechuudha. Na biyyi ormaa ulfaataadha. Yoo waaqni nama gargaaree malee ulfaataadha jechuudha. Kanaaf ani kana sana jechuun danda'u waaqayyo warra rakkina keessa jiru rakkina keessaa bilisa isin haa baasu. Warra furmaata abeef waaqni furmaata haalaatu jedhee yaada. Tsalootiin koo kadhannaan koo kanadha. Egaa obboloonni bakkee jirtan warri baddanii bakkee hojjetan egaa akkuma beekame mootummaan Saudi Arabiyaa akka nuti qaamaa baafannuu fi carraa nuu kennee jira. Carraa kanatti immoo namoonni baay'een fayyadamaa jiru. Namoonni baay'eenis immoo nyaatamaa jiru. Tokkoffaa namoonni akkamitti nyaatamu yoo jettanii namni zimje'ee ani qaama isiniin hojjechiisa jedhee online irraan isin baree birrii isinirraa fuudhee deemee forjidii isinii hojjechiisee fidee namoonni baay'een akka kanatti TikTok irratti argeera jechuudha viidiyoo isaanii namoonni baay'een boo'aa turan. Ela namni kamiyyuu iqaamaa hojjechiifachuu yoo barbaade biiroo deemuu qaba. Biiroo deemee biirootii ofiisaa hojjechiifachuu qaba. Astaa'een xumuradhaa, astaa'inaa xumurii jedhanii namaan gaafachuun ni ulfaata jechuudha. Ani online irraan kanii isinii wajjana paaspoortii kan jedhan dubbiseen ture. Ugumaan hojjetu jedhan dubbiseen ture. Han Saudi birrii Saudi 3,000 kaffalee 3,500 kaffaleeni paaspoortii bichaa 3,500 kan Saudi kaffaleen hojjedheen sii fidaanaan jedhe. Ani nan dhiise jechuudha. Gaafadheen ture warra online irraan hojjetu. Paaspoortii hojjechuu birrii 3,500 kan Saudi jechuudha. Riyaala Saudi. Garuu yoo qaamaan deemtanii hojjechiifattan paaspoortiin birrii 1,000. Kanaafuu birrii 2,500 isaan nyaataa jechuudha. Namni kamuu deemee ofiisaa hojjetachuu qaba. Paaspoortii ofiisaa deemee biiroodhaa hojjechiifachuu qaba. Qilleensa irratti kan hojjetamu kun anan nan amansiisu. Obboloonni baay'een TikTok irratti argeera walii gad deema viidiyoon isaanii jechuudha. Kanaaf warroonni hojjechiifachuu barbaadan qaamaan ofii keessan deemaa hojjechiifadhaa.